Nagaa fayyaannu Waaqayyoo bakka iddoo jirtan hundumatti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kodha Waaqayyoof galanni ulfinni haa baay'atu. Waaqayyo nu gargaaree guyyaa har'aa yeroo kanaaf sa'aatii kana geenyeerraa Waaqayyo nu gargaareera. Kallachuu hundumatti gargaaramneerra. Waaqayyo immoo akka dubbii isaatti akka sagalee isaatti nu eegeera. Maqaan gooftaa keenyaa bara baraan kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u. Kanaaf guyyaa har'aa dubbii Waaqayyoo keessaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasee hanga 7tti kan jiru waliin ilaalla. Egaa dubbii Waaqayyoo kana gaafa waliin ilaallu baay'ee gadi fageenyaan waliin sirriitti kan waliin ilaallu ta'a. Akkuma kana sagalee kana keessatti waa baay'ee irraa baranna, waa baay'ee irraa hubanna. Dubbiin Waaqayyoo waa nama gorsa, waa nama barsiisa, nama qajeelchaa, karaara nama buusa, nama leenjisas. Kanaafi egaa sagalee kana kan dhaggeeffachaa jirtan iddoo garaagaraa bakka garaagaraa teessanii kan dhaggeeffachaa jirtanii YouTube irraan kan dhaggeeffachaa jirtan, TikTok irraan dhaggeeffachaa kan jirtan, akkuma kana karaa Facebook kan dhaggeeffachaa jirtan hunduma keessaniif nagaan Waaqayyoo ammallee dabalee isiniif haa ta'u. Karaa YouTube subscribe akkasiin gootan adaraa isiniin jechuun barbaada. Karaa TikTokis follow akkasiin gootan, karaa Facebookis follow gochuudhaan peejii keenya akka hordoftan asumaan isin beeksisuun barbaada. Egaa dubbiin Waaqayyoo ergaan dubbii guddaan as keessa jiru mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaasee hanga 7tti kan jiru ergawwan gurguddaa ilaalla. Inni jalqabaa ergaa gara waldaa Efesoonitti ergamedha. Lakkoofsa 1 hanga 7tti kan jiru kun ergaa waldaa Efesooniif ergame waliin ilaalla. Ergaan waldaa Efesooniif ergame kun akkamitti ergame? Maaliif ergame? Dubbiin ijoo isaa maalinni kan jedhu adda adda baafnee waliin ilaalla. Akkas jedhagaa seensi dubbii kanaa ergaan gara waldaa Efesoonitti ergame keessaa ergaa 7 waldoota Eeshiyaa keessaa isa jalqabaa ergaan ergame ergaa waldaa Efesoonidha. Ergaan kun hojiin isaanii gaarii galateeffachaa yeroo wal fakkaatutti hanqina isaanii akeekkachiisaa qalbii jijjiirannaa fi gara jaalala isaanii isa jalqabaatti deebi'uu irratti xiyyeeffata. Egaa dubbiin Waaqayyoo gaafa dubbatu waa akeekkachiisa, waa qajeelchaa, waa barsiisa isiniin jedheera. Kanaaf waldaa kanatti kara tokkoon jabaadhaa, kara tokkoon immoo iddootti deebi'aa, kara tokkoon immoo waan jijjiiramu qalbii keenya jijjiiradhaa jedhaa jira. Egaa barreessaan ergaa kanaa kitaaba kana kan barreesse mul'ata Yohaannis kan barreesse egaa Yohaannis akka ta'e isinuu beektu. Inni mul'ata kana mootummaa Roomaa yeroo ari'atamni kiristaanota cimaa ture keessatti argatedha. Haa ta'u malee ergaa waldaa Efesoonitti kennamu keessatti dubbatan inni guddaan Yesuus Kiristoos mataa waldaa fi gooftaa waldootaadha kan jedhu saba kana hubachiisuu waan barbaadeef Yohaannis barreeffama isaa kana itti erga ture. Baranni barreeffame bara 95 hanga 96 gidduudha jedhu beektonni macaafa qulqulluusa kana bal'inaan iddoowwan sarchi gootanii argachuu dandeessu. Dubbistoonni jalqabaa ergaa kana waldoota 7 jiran keessa mootummaa Roomaa keessatti argaman turan keessa isaan keessaa tokko waldaa Efesoon ture. Waldaan Efesoontu ergaa kana jalqaba ergaa kana kan dubbise waldaa Efesoonidha. Egaa aadaan magaalaa kanaa, aadaan biyya kanaa, haalli siyaasa iddoo kanaa akkam akka ture baay'ee bal'inaan gadi bu'ee isin ibsuusa kana irran darba. Kaayyoo ergichaan isinitti hima. Kaayyoon ergaa kanaa Yesuus Kiristoos gara waldaa kanaatti gara waldaa Efesoonitti kan erge kun Yohaannis waan inni erge kaayyoon isaa inni guddaan maaliif? Kaayyoon ergameef kun maaliif kan jedhu mee waliin ilaalla. Yesuus waldaa Efesooniin hojii isaanii gaarii galateeffachuuf itti ergisiise. Hojii isaanii isa gaarii isaan hojjetan isaan galateeffachuuf jabaadhaa jechuuf tokko isa kanaaf. Lammaffni barsiisa sobaa mormuu isaanii jabeessuudhaaf, barsiisa sobaa isaan morman sana jajjabeessuudhaaf akka isaanitti cimanii
barsiisa sobaa biyya sana keessatti magaalaa sana keessatti taasifamaa jiru kana cimsanii akka isaan ammayyuu mormuu akka isaan danda'aniif barreesse. Lammaffaadha kun. Sadaffaa irratti jaalala isaanii isa jalqabaa akka deebi'uuf akka isaan deebi'anii waamuudhaaf waamicha godheef sadaffaa irratti jaalala jalqabaa sanatti deebi'aa waamicha godheef. Arfaffaa irratti yoo qalbii hin jijjiirranne murtii akka isaan eeggatu akeekkachiisuudhaaf itti erge. Akeekkachiisan inni arfaffaan. Shanaffaa irratti warra mo'aniif badhaasa mootummaa Waaqayyoo abdachiisuuf itti erge. Warra maal ta'aniif? Warra mo'aniif. Isaanuma kana keessa ta'anii, haaluma sana keessa ta'anii, biyya sana keessa ta'anii warra mo'aniif badhaasni tokko mootummaa Waaqayyoo keessatti akka isaan eeggatuuf itti erge. Ijoon ergaa kanaa egaa wantoota ijoo ergaa kanaa ta'an isinitti hima. Ijoo ergaa kanaa kan ta'an wantoota 5 isinitti hima. Tokko, amanamummaa keessatti cimanii akka isaan dhaabatan waldaa Efesooniif ergame kun. Hojii gaarii, obsaa fi barsiisa sobaa mormuu keessatti cimaa akka isaan turan itti ergeef. Lammaffaan jaalala jalqabaa dhiisuu isaaniitiif. Sadaffaan qalbii jijjiirrannaadhaaf. Yaadadhu qalbii kee jijjiirradhu. Hojii isa duraa hojjetu sanatti deebi kan jedhutti itti erge jechuudha. Arfaffaa irratti kiristaanummaa hojii qofaan miti akka hin taane tajaajila hojii ofiin beekumsa qofti gahaa akka hin taane jaalalli Waaqayyoo namoota gidduutti argamu akka qabu inni isin gidduudhaa jaalalee dhibame kun akka deebi'uuf jedhetti erge. Shanaffaa irratti moo'ichaaf badhaasa namni amanamaa keessatti muka jireenyaa isaa jannata Waaqayyoo keessa jiru sana Kiristoos Iyesuusin akka inni argatuuf itti erge jechuudha. Egaa haa ta'u isawwan kana laalleerra garuu dubbii ijoo tokkoon isinitti hima. Dubbii ijoo irratti xiyyeeffatee ergaan kun ergawwan kana keessatti wanta ijoo tokkoon isinitti hima. Barumsa nuyi har'a irraa baranne kun maal nutti hima kan jedhuun qabxii arfan tokko isinitti himeen ijoo dubbichaa immoo isin qabsiisa. Barumsi har'a nuti keessatti baranne kun inni tokko dhugaa eeguu qofti gahaa miti. Jaalalaanis guutamuu qabna. Dhugaadhaan eeguu otoo hin taane jaalallis nu keessa jiraachuu qaba. Lammaffaan tajaajila baay'ee hojjechuun keenya jaalala keenya Waaqayyo irraa akka hin hir'anneef of eeggachuu qabna. Jaalalli keenya Waaqayyotti hir'uu akka hin taaneef. Sadaffaan yeroo kufnu qalbii jijjiirachuun gara Gooftaatti deebi'uu akka danda'ama akka ta'e gara Waaqayyootti deebi'uu akka qabnu ergaa kana nutti hima. Arfaffaa irratti amanamummaan hanga dhumaatti badhaasa guddaa akka qabu nutti hima. Waan arfan kana nu barsiise ergaa kana keessatti waan arfan kana irraa baranne jechuudha. Waan arfan kana irraa dhageenye. Lakkoofsi ijoon irratti xiyyeeffate mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 keessatti 1-7 kan jiru keessa lakkoofsa 4 baay'ee xiyyeeffatee dubbateera. Garuu jaalala isa dur qabda turte sana dhiisuu kee sirriitti argadheera jedhe. Isa dur qabda turte sana dur maal qabdaati? Obboleessa koo, obboleetti koo dur maal qabda? Maaliin si beeka Waaqayyo? Waldaa Efesoon jaalalaan beeka ture Waaqayyo. Jaalala kan qabdu, jaalalaan kan deddeebitu, jaalalaan kan waliif oo'an, jaalalaan kan waliin mari'atan, jaalalaan kan waliif abboomaman ishee kana beeka ture. Amma garuu jaalalli kun gidduu isaanii hin jiru, hin dhibame, hin bade. Har'as jaalalli mana kee keessaa kan dhibe, jaalalli hojii kee keessaa kan dhibe, jaalalli karaa kee irraa kan dhibe, jaalalli deddeebii kee irraa kan dhibe. Deebii of ilaali. Isa dur qabu sana jaalalichatti deebii. Gaafa ati jaalalichatti deebitu karaan kee milkaa'uu jalqaba, jireenyi kee milkaa'uu jalqaba, abjuun kee milkaa'uu jalqaba, adeemsi kee milkaa'uu jalqaba, kaayyoon kees milkaa'uu jalqaba. Ergaa kana hanga dhumaatti waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Akkuma jalqaba sabiskiraayib, sheer, laayik gochuudhaan koomentii yaada keessan laachuudhaan na bukkee dhaabbadhaan siin jedha. Guddaa galatoomaa, ulfaadhaa. Abdiin dhumee mala naa maltee machas dhufni koo si'ii wajjini
irree kee yaa'ii gidduu tan argee kan hin darbamne ittiin darbeenii